sirmatti TikTokii, YouTube Shortii, Instagram Reels irratti nama kana ni beektu. Suur-sagalee yookiin viidiyoo kunneen irratti hangi qaama isaanii kan baay'ee guddaa ta'e sangaa falmanii kuffisuu kan danda'an qaamni isaanii ispoortiin ijaaramee sodaachisuu kunneen bakka ispoortiitti hojjetan jiimii keessatti hojjetaan qulqulleessuu miskiinaa fi fayyaalessi tokko hojii qulqulleessuu wayita hojjetuu fi akka tasaa ispoortistoota gurguddoo kunneenii fi sibiilawwan ulfaatinaa rakkisoo ta'an salphumatti ol kaasee baachuun nama bitaa galchuun amansiisuu dhabuun ajaa'ibsiifachuun ija isaanii banuun dinqisiifataniiru. Ija keessaniinis argitaniittu. Namoonni tokko waan ijaan argan amanuu dadhabanii ija isaanii harkaan wayita sukkuman lakkaa'uuf kan rakkisan immoo namoonni kunneen ani kaasuu kan hin dandeenye akkamittiin ol fuudhee jedhuun maashaan hojjetaa qulqulleessuu uffata isaa keessa jiru mirkaneeffachuufis wayita yaalan ni argama. Hojjetaan qulqulleessuu miskiinaa kun yoo itti tolee dargaggeessa ta'e yeroo qoru dargaggoonni ati hin dandeessuu jedhanii fi gocha isaaniif illee ulfaatu gonkumaa yoo ilaalan deebiin kennan kan nama naasisu kan kofalchiisu amanuufis baay'ee kan ulfaatudha. Kallattii addunyaa maratti kan argamtan maatiin chaanalee ajaa'ibaa keenya nagaa fi fayyummaan keessan yeroo hundaa akka mirkanaa'u isiniif feena. Har'aa fi kan qindeeffannes namoonni hedduun namichi kun eenyu jechuun nama ajaa'ibaa tokko isin beeksifna waan ta'eef hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Akaakuu taatummaa adda addaatiin goonfachuun akkasumas immoo jiimii keessatti namoota ulfaatinaan harka lamaan isaan caalan injifachuun viidiyoowwan piraankii waraabuun addunyaa irratti beekamtii kan ta'e namichi kun yuutuubii fi tiktook irratti jaallatamummaan isaa baay'ee dabaleera. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'amanis viidiyoo kana ilaalanii ajaa'ibsiifataniiru. Yoo fedhe Anaatoliin jedhama. Hojjetaa qulqulleessaa jiimii kanaati jedhee waliin dhaha. Guyyaa kaan immoo akka ajaarsaatti ta'e viidiyoowwan piraankii ajaa'ibsiisaa namichi hojjetu kun eenyudha? Seenessi chaanalee ajaa'ibaa keenyaa har'aa deebii kan qabudha. Akkuma barame namoonni chaanalii keenyaa fi haaraa taatan sabskiraayib gochuun akkasumas mallattoo bilbiltuu tuquun maatii keenya akka taatan isin affeerra. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtanis kabajaan gaafanna. Dhugaadha namoonni gochawwan amanuu fi rakkisanii fi mortuudhaan hojjetee dhimmoota jajjisiisan haala salphaan wayita raawwatan ijaan arginee afaan keenya harkaan qabanneerra. Akkasumas mala kana fayyadamuun meeshaaleen hanga dhugaa isaanii caalanii akka ilaalaman fakkeessanii agarsiisuu meeshaa guddaa sana akka fedhanitti nutti agarsiisuun ija keenya amanuu fi akka rakkannu nu taasisaniiru. Kun garuu mootummaa osoo hin taane dhimma dhugumattuu qabatamaanii uumamedha. Dhimmichis mana jiimii tokko keessatti mindeeffamee namicha hojjetu tokko ilaallata. Gara jiimii kanatti kan dhufan immoo qaamni isaanii ispoortiin kan furdatee fi bocni maashaa isaanii lakkaa'amuu kan danda'u addaan babahanii kan ijaan ilaalaman gabaabumatti sosochii ispoortii jiimichaa keessaa fi namoota sibiila ulfaatinaa kaasanii fi kan hojjetame fakkaata. Hojjetaan qulqulleessaa kun immoo uffata hojii isaa yookiin yuunifoormii isaa jijjiirachuuf illee yeroo kan hin qabaanne ta'uu isaa irraa darbee hojii qulqulleessuutiin mindaan argatu jiimicha keessatti ispoortii qaama gabbisuu jechuuf waan isaa hin geenyee fi nama miskiinaa lafeen qofatti hafe fakkaata. Wantoonni ajaa'ibaan immoo maamiltoonni hanga qaama isaanii dachaa hedduun caalan sibiila ulfaatinaa kaasuu dadhabanii wayita cinqamanitti namichi kun dhufee sibiila ulfaatinaa guddaa kaasuu fi eeyyama kan gaafatu. Hojjetaan qulqulleessaa kun gaaffiin isaa fayyadamtoota jiimichaa akka kolfisiisus bitaa galchuus dabalataanis akka gowwaa fi humna hin qabneetti ilaaluun haala tuffiin akka yaaluu fi wayita gaafatu ni mul'ata. Namoonni hedduun wanta uumamee ijaan arganii amanuu fi wayita rakkatanii fi nuti muuxannoo fi dadhabbii yeroo dheeraan booda wanta nuti hin dandeenye namichi kun haala akkamiin dandeettii kamiin raawwachuu danda'e jedhanii wayita iyyanii fi nahanii ni argamu. Dhugaan jiru garuu dhalli namaa irra deddeebiinii fi itti fufiinsaanii sosochii ispoortii kan taasisu yoo ta'e jabina qaamaa fooyyeffachuu danda'a. Haa ta'u malee sosochiin kun yeroo ulfaatullee miidhamaa fi muuxannoon alatti ulfaatinni kaasuu danda'u hanga ulfaatina walakkaasaati. Kunumtuu yoo danda'ame jechuudha. Ilbiisa biraa kan ilaalle yoo ta'e illee mixii yookiin gondaa arganna.
Gondaan hanga ulfaatina ishee harka 10 kan caalu baachuu ni dandeessi. Dhala namaaf garuu kuni ni ulfaata qofa osoo hin taane dabalataanii kalooriin sosochii ispoortii cimaan gabbatu yookiin bahu waan lama barbaada. Tokkoffaan nyaata madaalamaatiin kaloorii sana bakka buusuu fi boqonnaa gahaa barbaachisaadha. Namichi qallaan kun lamaan kana gochuu hin danda'u. Mindaa hojii qulqulleessuu isaatiin illee nyaata kaloorii qabu argachuu hafee nyaata madaalamaa argachuun isaayyuu shakkisiisaadha. Hojii isaarraas yoo ta'e hafees barfatees hin beeku. Haa ta'u malee sibiilota ulfaatinaa hanga ulfaatina isaa harka 5 fi 6 caalan rakkoo tokko malee wayita kaasuu ni argina. Mee iccitiin nama kanaa maali laata? Maqaa Anaatolii jedhuun hojjetaa qulqulleessaa kutaa jiimii ta'ee taatummaa ittiin dhiyaatu guutuu addunyaatti namoota hedduun akka beekamu taasiseera. Viidiyoowwan baay'eetiin ofuma isaa hojjetaa qulqulleessaa fakkeessuun namoota ispoortii ulfaatinaa cimaa kaasanitti dhiyaatee isaan waliin morkaa ulfaatinaa wal fakkaataa kaasuu fi fedhii akka qabu ni gaafata. Namoonni hedduun itti kolfanis sibiila ulfaatinaa kana kaasuun wayita isaan bitaa galchuu viidiyoon qoodee addunyaa irratti jaallatamaa ta'aniiru. Namichi kun yuutuubarii ulfaatina kaasuun ogummaa sosochii ispoortiin beekamtii kan qabu lammiin Yuukireen Vilaadimir Shimoodeenkoodha. Vilaadimir bara faranjootaa hagayya 10 bara 1999 giddu gala Yuukireenitti kan argamtuu fi namoonni 200 hanga 300 qofti keessa kan jiraatu ganda Kiristoopovgaa jedhamtutti dhalate. Waggaa 14 isaatti sarara intarneetii argatee viidiyoowwan biloogarootaa fi ogeessota ijaarsa qaamaa Ameerikaa hordofuu eegale. Vilaadimir akka jedhutti taanaan ispoortii jaallatu kanaan beekamtii argachuun biloogarii dhiibbaa uumuu ta'uu fi abjuu qabaa turedha. Dhugumattuu jabana amma jiru keessatti maallaqaa fi beekamtii salphaatti argachuu fi namoonni waan hedduu wayita raawwatan ni argina. Hawaasni dhimmi kun safuudhaa jedhee kan saalfatuu fi abaarfatu raawwachuu jechoota gaggadheesii fayyadamuun walumaa galatti haala jireenyaa baramee irraa bahanii wantoota mufachiisan raawwachuun beekamtii kan argatan yartuu miti. As biyya keenya Itoophiyaattis yoo ta'e namoonni TikTokiin arrabsuun tamsaasa kallattiin tuffachiisuun hojiiwwan namoota biroos fakkeessanii hojjechuun qofa baay'een isaanii qabeenya horataniiru. Beekamtiis ittiin argataniiru. Wayita dhagahan bitaa kan galchuu fakkaatus dhaabbilee miidiyaa dhagahamummaa qabaniin dhiyaates gorsa ogummaa kanaas ni kennaa jedhameera. Abbaan seenessaa har'aa keenyaa Vilaadimir garuu nama arrabsuunii fi kabaja dhabsiisuun osoo hin taane yookiin immoo hojiiwwan namoota biroo fakkeessee hojjechuun osoo hin taane waan jaallatuun ofuma ga'umseera. Guyyaa fi halkan dhabeera. Kan naannoo isaa jiran itti qoosanis abjuu koo dhugoomsuu fi kan na dhorkuu hin jiru waggootaa fi qaama gabbisuu irratti hojjeteera. Haa ta'u malee ganda namoonni yartuun dhibbaan lakkaa'aman keessaa jiraatutti sibiila dhiibee yookiin kaasee baachuun qaama isaa kan itti gabbisu boca qaamaa hawwataa jiru ispoortiin hojjetu hin turre. Kanaafuu mana jiimii mataasaa meeshaalee argateen guutuu fi ijaarrachuu eegale. Maqaa mana jiimii kanaas Goldis Jiim Kiristoopovgaa jedhee moggaase. Qaamolee tiraaktaraa bara Sooviyetii mukkeewwanii fi dhakaawwan fayyadamuun meeshaalee barbaachisaa ta'an hojjechuun of jijjiiruu fi falmii jireenyaa cimaa taasisaa ture. Ganna 15ffaa isaatti akkaataan suura nyaataa Vilaadimir guyyaatti yeroo 7 sa'a 2 waaddii foonii fi hanqaaquu akkasumas gara mana barumsaa wayita deemu wantoota waaddaman qabatee deemaa ture. Gocha isaa kanaanis barattoonnis ta'e barsiisonni isatti qoosaa turan. Yeroo mana barumsaa isaarraa hafeenis sa'a boodaa fi ganamaatiin saawwan nyaachisuu, iddoo biqiltuuwwanii kunuunsuu fi hojiiwwan qonnaas akkasumas galgala immoo sosochii qaamaa hojjechaa tureera. Shimoodeen kun chaanaala yuutuubii isaa kan eegale waggaa 16ffaa isaatti yoo ta'u yeroon isaa immoo muddee 20 bara 2015 ture. Jalqaba irratti bilbila isaatiin shaakalliiwwan jiimii isaa viidiyoodhaan gadhiisuu jalqabe. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2016tti barnoota olaanaa fi gara Kiiv imale. Qulqullina viidiyoo isaa fooyyessuuf jecha kaameeraa kaanoon 600 bitachuu fi maallaqaa walitti qabachuu fi hojiiwwan keessummeessuu fi meeshaalee bakka barbaadametti geessuu irratti bobba'uun jireenya waliin falmii olaanaa keessa galeera. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2018 ogeessi sosochii qaamaa Igoor Voytenko jedhamu isa argee garee hawaasaa daandii gara abjuutti geessuu yookiin immoo Road to the Dream jedhamutti akka makamu affeere. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2019tti yuunivarsiitii irraa erga eebbifameen booda kiisa isaa keessatti doolaara 1,000 qofaa qabachuun gara Mooskootti qajeele. Mooskoon harka diriirsitee kan simatte godaanaa ja'affaa Vilaadimir
Achinis dorgommiiwwan ulfaatinaa kaasuu yookiin paawar liftiin qophaa'uun dorgommiiwwan adda addaas mo'achuu danda'e ture. Kunis carraa biraa fideefi dhuma waggaadhuma sanaatti hojii beeksisaatii fi waliigaltee mallatteessuuf gara Ingiliiz qajeeluu danda'eera. Miiltosaa ishee dubaraa Vaaleerii Shirshoovaanis achuma Mooskootti ture waliin wal argee gara jaalalaatti kan seenan. Dubartii miiltosaa Mooskootti wal baree Vaaleeriin kun yeroo ammaatti moodela uffata jalaa fi Instagram irrattis hordoftoota hedduu kan qabdudha. Vaaleeriin miidiyaa hawaasummaa isheetiin Vilaadimir waliin jireenya qananii qaban akkasumas imala baqaqsanii hodhuu kan ishees qabdi. Seensa keenya irratti akkuma kaafinetti Vilaadimir beekamtii kan argate olaantummaan maqaa taatummaa Anaatoolii jedhee viidiyoowwan piraankii hojjetuun haa ta'u malee jalqaba irratti afaan Ruusiyaatiin viidiyoowwan hojjechaa ture Ruusiyaa fi Yuukireen keessatti fudhatamummaa olaanaa argateera. Bara 2023tti afaan Ingiliffaa erga barateen booda afaan Ingiliffaatiin viidiyoowwan piraankii hojjechuu wayita eegalu beekamtii idil-addunyaa kan argate haa ta'u malee chaanaaliin yuutuubii afaan Ruusiyaa isaa hordoftoota miiliyoona 1.9 argate ture. Chaanaaliin afaan Ingiliffaa Anaatoolii jedhu immoo yeroo ammaatti hordoftoota kana kan caalu qabateera. Gama dorgommiitiinis akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2018tti shaampiyoona guddattoota idil-addunyaa GPA Yuukireenitti gaggeeffame ramaddii waggaa 18 hanga 19tiin sadarkaa sadaffaa qabatee xumureera. Rikardiiwwan ulfaatinaa kaasuu ramaddii deed liftingiinis kiloogiraama 290 yookiin paawundii 639 akkasumas iskwaatiin kiloogiraama 210 yookiin paawundii 463 galmeessiira. Hojjaan isaa faana 5 fi injii 11 yookiin saantimeetira 180 akkasumas ulfaatinni isaa kiloogiraama 78 yookiin paawundii 172 ni ta'a. Yeroo weerara COVID-19tti sababa qoqqobbii sosochii Mooskootti ka'ameen manneen jiimii cufamanii waan turaniif jiimii yeroo isaa ijaarratee leenjisuu isaa kan itti fufee Vilaadimir dhuma bara 2023tti sababa miidhamaa dugdaatiin dorgommiiwwan paawar liftingii dhaabuus miidiyaa hawaasummaatiin yeroo sanarraa eegalee dhiibbaa uumuusaa itti fufe. Ammarratti Vilaadimir qabeenya waliigalaasaa ifaan dubbachuu baatus doolaara miiliyoonatti lakkaa'aman garuu akka sassaabbate ni himamaaf. Qabeenya kana horates galii yuutuubii irraa oomishawwan bebbeekamoo waliin waliigaltee beeksisaa taasisuun jechuunis kan akka raayis fiiwul maayiprootiin waliin akkasumas marsariitii ofiisaa irratti leenjii toora intarneetii fi sagantaawwan nyaataa dabalataanis dhaabbata warshaa nyaataa bakka bu'u kan mataasaa Ariibaa Niwutiriishin jedhamus hundeeffateera. Bara faranjootaa qabanne 2025tti Vilaadimir Shimoodenkoon dhaabbata warshaa nyaataa bakka bu'u kan mataasaa Ariibaa Niwutiriishin dabalataanis warshaa fakkaataa oomisha Mr. Anaatoolii Kiliin Pro jedhamus hundeeffatee galii irraa argachaa jira. Vilaadimir bu'uura paawar liftingiitiin marsariitii ofiif qopheeffateen korsiiwwan yookiin barumsaawwan leenjii karaa toora intarneetiin kaffaltiidhaan kennuun galii olaanaas argachaa jira. Ejjennoo dhaloota dhufus leenjisuun ispoortii kana kan ammaa caalaa guddisuun qaba kan jedhus diriirfateera. Beekamtii fi kolfasaa kanaan dubattis jireenya isaa darbeen yeroowwan rakkisaa ceera. Shimoodenkoon rakkoo hanga waraanaa Yuukireenii fi Ruusiyaa qormaata jireenyaa keessa darbeera. Vilaadimir akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2019tti yuunivarsiitii irraa erga eebbifameen booda kiisa isaa keessatti doolaara 1,000 qofaa qabachuun gara Mooskootti wayita deemu hanqinni maallaqaa isa qunnamee kan nyaatuu fi dhugu hanga dhabuutti ga'uusaa ni dubbata. Haalli kunis gara haamilee of jibbuutti akka isaa ceesises ibsee ture. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2021tti waraanni Ruusiyaa fi Yuukireen wayita eegalamutti of jibbaa fi dhiphina olaanaa keessa galuusaa fi gara dhibee sammuuttis ce'uu fi yartuun akka isaa hafe ni dubbata. Yeroo rakkisaa cimaa dabarsuusaas akkasumas Vilaadimir gara Dubaayitti erga deemeen booda Dubaay akka Kiivii Mooskoo hin mijanneef keessumaa rakkoon afaanii isa qunname hojii fedhe hojjechiisuu waan hin dandeenyeef isa aarsaa akka turee fi rakkoo afaanii kana furuufis afaan Ingiliffaa barachuu fi kanuma fayyadamuun ture chaanaalii yuutuubii lammaffaa kan banate. Anaatoolii jedhee chaanaaliin moggaase kun chaanaaliiwwan duraanii Vilaadimir Shinchenko jedhamuunis tokkoon isaanii hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'aman kan horatanii fi guyyaa guyyaattis lakkoofsi hordoftootaas ta'ee galiin argatus dabalaa dhufuusaa tilmaamni yuutuubii irraa arganne ni mirkaneessa.
Ijoollummaa isaarraa eegalee abbaa qabeenyaa konkolaataa BMW ta'uu fi abjootaa kan ture Vilaadimir akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2022 ture konkolaataa BMW E90 kan jalqabaa bitachuun abjuusaa kan dhugoomfate. Achiin boodas carraan kan isaa taatee qabeenya irratti qabeenya horachaa kan dhufe Vilaadimir Aston Martin, Maserati Grand Cabrio, Mercedes James Wagon, Porsche 911, Range Rover, Ferrari, Bentley, Jaguar fi kanneen biroos lakkaa'uuf rakkisan qananii fi gatii guddaa qaban bitatee qabeenya kuufateera. Sosochii qaamaatiin alattis sosochii ispoortii booksii akka bashannanaatti kan fudhatu Vilaadimir akka fakkeenya guddaatti fudhatee kan ilaalus sadarkaa addunyaatti baay'ee kan jaallatamu Arnold Schwarzenegger akka ta'es ni hima. Jabinni ajaa'ibsiisaa Vilaadimir Shimoodenkoo ijoollummaa isaarraa eegalee kan of ijaaraa ittiin dhufe naamusa gaariin ofumaa kan ijaarrate mana jiimii keessatti shaakallii itti fufiinsa qabuu fi sirna nyaataa seeraa cimaan hordofaa turedha. Leenjisaa idilee yookiin dhaabbii qabaachuu baatus yeroowwan jalqabaa irratti rakkoo hanqina maallaqaa isa mudatus kaka'umsa mataa isaatiin odeeffannoowwan intarneetii irraa argateen of fooyyessaa dhufeera. Piraankiiwwan Anaatolii beekamtii kan argamsiisaniif ta'us Vilaadimir inni dhugaan duuba kana jiru garuu obsa olaanaa fi bu'aa shaakallii cimaa waggootaniif itti fufedha. Walumaa galatti garuu Vilaadimir Shimoodenkoon yookiin Anaanotiin ganda baadiyyaa Yuukireen irraa ka'ee hojii cimaan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii dargaggoo horate ta'eera. Kanaafis hojii kalaqaa fi karaa toora intarneetiin fayyadamuun abjuusaa dhugoomsuu akka dandeesse namoonni baay'een ni eeruuf. Dargaggoonni muuxannoo isaa fudhachuunis faana isaa hordofaa jiru. Hordoftoota maatii chaanalii keenya har'aaf dhimma nama dandeettii ispoortii addaa qabuu fi ajaa'ibsiisaa ta'e akkasumas abjuu ijoollummaa isaa dhugoomfachuu fi tattaaffii cimaa taasisaa kan ture lammii Yuukireen Vilaadimir Shimoodenkoo ilaalchisuun kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma kanaan dura jennu chaanalii keenyaan osoo dhiyaatee yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanalii kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isinii hawwina.